deebi'uudhaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin geessanii jenna. Ilmi nagaa nuuf dhalateera, mucaan nuuf kennameera, nus bilisoomneerra, warra birmaduu ba'an, warra cubbuu jalatti hin kufne taaneerra, warra cubbuu addaamiin nutti dhufe dhiisee darbineedha. Erga kennaan Waaqa biraa gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanaaf nuuf dhalate kennaasa guddaa ta'e Waaqayyo abbaan erga nuuf kennee nun warra bilisoomeedha, warra jiraateedha. Nus kana sababeeffachuuf jecha dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan bara kanaa yookaan kan bara 2012 yookaan kan 2020 as istiidiyoo keenya teenyee isin waliin kabajuudhaaf asitti argamna. Egaa akkuma isin argitan qophii inkoo ijoollees ayyaana urgaa ture. Akkamiin ijoolleen sitti toleera? Dhugaa masaasoodhaa fi qophiin ijoollee sagantaan inkoo ijoollee keenya amma ilaalaa turre baay'ee duubatti deebi'e kan ijoollummaa koo yaadadhu na godheera. Baay'een itti gammadaa ture. Isinis maatiin hundumtuu yeroo teessanii ilaalaa turtan baay'ee akkasitti gammaddan abdiin qaba. Sababiin isaa ijoolleetu ayyaana ho'isa. Wantootni mana keessa jijjiran ijoollee fedhamee wantootni bibbitaman jiru. Akkasuma immoo ijoolleen yeroo ammaa afuuffee kanas qabataniidha kan isaan taphatanii sun mana ho'isaa jechuudha. Sagaleen garaagaraa uumamaa akkasuma gammachuudha. Isa sana natti agarsiisaa ture. Yeroo isaan immoo inkoo ijoollee irratti dhiyeessaa turan waama ijoollummaa keenyatti gochaa turreedha. Waldaa keessattis akkasuma sana yaadachiisaa ture jechuudha. Ijoolleen kennaa Waaqayyooti. Kennaa Waaqayyo siif kenna kana immoo karaa sirrii irratti gara fuulduraatti deemanii warra biyya kana nurkaa fuudhanidha waan ta'eef isaaniin karaa sirrii irratti yoo guddisne Waaqayyos nu eebbisa. Nus warra gammadoo taana jechuudha. Qopheessitoonni qophii inkoo ijoollee eebbisee Faasiilfaa guddisnee galateeffannaa ulfaadhaa isaaniin jennaan. Egaa kanatti aansuudhaan immoo kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan nuun isin biraan geenyu ilaalchi Kiriismasii kana wajjin yookaan ayyaana qilee dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana wantootni golgan hedduutu jira. Sababiin isaa yeroo biyya lafaa irra jiran wantootni baay'een akka maqaan Yesuus hin dhaamne kan godhan jiru. Egaa waa'ee kanarratti kitaabni maal jedha akkasumas immoo qorannoowwan jiran maal jedhu kan jedhu ogeessonni yookaan barreessitootni lama sagantaa xiinxala kitaabaa jedhu hundumti keessan beektu achirratti daawwachaa turtaniitu. Har'a immoo dhimmuma waa'ee ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ilaalchisuudhaan. Egaa maqaan isaa garaagara qillees hin jedhama akkasumas Kiriismas hin jedhama wantoota maqaa hedduu qabaata. Dhalachuun jedhama gamiin jedhama. Isa kana maaltu ta'ee jira yookaan immoo aadaan jiru gara kamitti jijjiiramaa jira seedhu amma ta'e tokko nu biraan ga'u. Eebbisaa Faayisaa fi Taarraqaa Abarraatu qophii kana qindeessee isin biraan ga'a. Daawwadhaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u wanta qabdarraa immoo nyaachaa dhugaa unachaa nu faana tura. Nagaaf ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa ta'u daawwattoota televezyiinii moo bakka jirtan hundumaatti baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'ee baga ayyaana geessanii guyyaa irraa qophii adda ta'e qabannee dhiyaanneerra xiinxala kitaabaa keenyaan alatti jechuudha. Dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ilaalchisee qabxiilee tokko dubbachuudhaaf as jirra. Sagantaa kana wajjin kan isin waliin turru ana Eebbisaa Baayisaa akkasumas obboleessa koo Taarraqaa Abarraati. Gaan sagantaan kun yookiis guyyaan kun guyyaa ayyaana kamirraayyuu guyyaa addaadha. Addunyaadhaaf guyyaa hiika guddaa qabudha. Ayyaanni guyyaarraa. Guyyaa kana guyyaatti nuyi ijoollee Waaqaa taanee lakkaa'amneedha. Tarii ayyaanni namoota baay'eedhaaf hiika baay'ee yoo qabaate iyyuu namoota tokkoof ayyaanni nyaachuu, dhuguu, wantoota uffata haaraa bitatanii uffachuu, firaa wajjin wal arguu yoo ta'e iyyuu guyyaan inni kun nuuf guyyaa addaati. Guyyaa itti dhalli namaa ijoollee Waaqayyoo ta'anii lakkaa'amuu carraa argatanidha. Kanaaf daawwattootaaf hordoftoota televezyiinii maa hundumaan baga ayyaana carra qabeessaaf ayyaana guddaa kanaan isin ga'ee jenna. Eeyyeen gaa ayyaanni kun ayyaanota baay'ee nuyi kabajnu keessaa yookaan yaadannu keessaa isa guddaadha. Maaltu guddaa taasisaa? Kaayyoo ayyaana kanaatu baay'ee guddaadha. Waaqayyo abbaan jaalala isaa isa guddaa nutti argisiisuudhaaf waaqarraa ilma isaa nuuf ergee ilmi isaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos
nu fayyisuudhaaf sanyii namaaf waaqayyoon warra wal dhabanii turan sababa cubbuu hojjechuu namaarraa kan ka'e dhalli namaa du'ee itti faradamee gara biyya lafaa kanatti duutiif cubbuun galee waggaa dheeraadhaaf diinummaan waaqayyoof sanyii namaa gidduu ture. Diinummaa kana cabsuudhaaf namaaf waaqa gidduu dhaabatee walitti araarsuudhaa fi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalachuunsaa ayyaana kana adda taasisa. Egaa guyyaan kun guyyaa nu itti aaraa taanee dhalanneef guyyaatti waaqayyoof fakkaattii namummaatiin nu fayyisuuf gara biyya lafaa dhufeedha. Egaa sagantaa keenya kana ibsuudhaaf ittuma seennee maalummaa ayyaana kana yoo ibsine gaarii ta'a. Daawwattooti keenya iddoo jiran ta'anii tariin kaan ollaa isaa wajjin maatii isaa wajjin firoota isaa wajjin ayyaaneffataa jira. Ayyaanni akka ittiin ayyaaneffatamu kun ayyaana akkamiiti kan jedhu garuu ibsa barbaachisaa asirratti kennuutu nurra jiraata. Ayyaana baay'ee sabni keenya ayyaaneffatu yookiis addunyaan ayyaaneffattu namoonni baay'een kaayyoo isaa dhugaadhaaf miti. Inni lammaffaan immoo maalummaa ayyaana sanaa beekanii miti. Ayyaanni gannaa kun garuu ayyaanota hundumaarraa ayyaana addunyaa guutuun ayyaaneffatudha. Gaafa akkas jennu kiristaanota qofayyuu miti ayyaana kana kan ayyaaneffatu. Kiristaanota warreen ta'in ayyaana isaan kabajanidha ayyaana kana. Maaliif ayyaanni kun seenaa addunyaa wajjiniin wal qabatu seenaa baay'ees qaba. Lakkoofsi addunyaallee asii ka'e kan jedhu ragoonni hedduun kakaasan jiru. Egaan ayyaanni kun maal akka ta'e hundee isaatii kaanee yoo irratti haasofne gaarii ta'a. Kana qofatu hin taane ayyaanni kun yoom jalqabe? Tarii ayyaanota tokko tokko gaafa kaafnu yoom akka jalqabe ayyaanonni aadaa wajjin wal qabatan saboota garaagaraa wajjin wal qabatanii waaqeffataman hedduun isaanii jiru. Yoom akka jalqabaniif ragaa qabatamaan hin jiru. Ayyaana gannaa kanaaf garuu ragaa hedduutu addunyaarra jira. Yoom jalqabe ayyaanni gannaa maal kan jedhu. Kanaaf isa kanatu bal'inaan wal wajjin ilaallee gaarii ta'a jedhee yaada. Yaada gaariidha inni kun turtii keenya guyyaarraa keessatti qabxiilee kanaaf kana fakkaatan wal wajjin ilaallaa. Gara saba keenyaatti yeroo dhufnu saba keenya gidduuttis ayyaanni kun baay'ee jaallatamaadha. Namoota baay'eetu kabaja. Kabaja ayyaana akkuma beekamu guyyaa addaati. Kalaandariin hin cufaa. Hojjetoonni mootummaaf waajjiraalee dhuunfaa gara hojiin deemanii mana isaanii ooluu. Maatii firoota isaanii iddoo adda addaa jiran waamanii waan qaban waliif qoodaniitu jaalala wal argisiisanii walii wajjin kabajaa oolu. Ayyaanota baay'ee jaallatamoo ta'an keessaa ayyaana tokko inni kuni. Kanaaf irra deebinee saba keenya uummata Oromoon baga ayyaana kana geessanii jenna. Asumaan immoo ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jenna. Ayyaanni kun yoom jalqabee yaada jedhu yoo kaafne gaarii natti fakkaata. Tarii akka addunyaatiif akka biyya keenyatti ayyaaneffattu garagara. Addunyaa kana keessaa biyyoonni baay'een muddee 25 yoo ayyaaneffatan iyyuu nuyi immoo amajjii guyyaa 7dha kan ayyaaneffatamu biyya keenya keessatti. Yookiis akka lakkoofsa biyya keenyaatti gaafa muddee 28 ayyaaneffatama gaafa qaameyyoo 6 ba'e muddee 28 qaameyyoo 5 ba'ate immoo muddee 25 kan ayyaanni kun ayyaaneffatu. Innaa amma addana keetti duru kaasuun irra jiraatu garuu ayyaanni gannaa kun addunyaa keessatti seenaa baay'eedha kan inni qabu. Ayyaana kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana inni ayyaaneffadhaa jedhe yookiis bartoonni ayyaana sana ayyaaneffadhaa jedhanii caqasan qulqulluu keessa caqasan argannu. Gaaffii yeroo baay'ee namoonni ayyaanaaf kaasanii ayyaana gannaa ayyaaneffachuun maaliif barbaachise? Maaliif qulqulluutti caqasamee hin jiru? Yoo ayyaana du'aa ka'uu ilaalle ayyaanni Faasikaa ragaa qaba. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiphinatti yeroo deemu maaddii bartootaaf dhiyeesseetu kana yaadannoo kootiif godhadhaadha. Foon koof dhiiga koo kan isiniif kennameedha. Akka jechuun ayyaanni Faasikaa sagalee Waaqaa keessatti caqasamaadha. Akka hin dagannetti maaliif Faasikaa sabni Israa'el waaqeffataa oolanirra dhufee Kiristoos oolaan Faasikaa kun achirratti kan inni dhiiga dhangalaasee nu fayyise. Ayyaana nu yaadachuu dandeenyu gaaddoo kaleessa dhufee wajjiniin. Inni kan biraan bartoota isaatiin yaadannoo godhadhaa kan inni jedhe ayyaana kanadha. Isa kam ayyaana Faasikaa. Ayyaana dhalachuusaa kana garuu ragaan qabatamaa macaafa qulqulluu keessaa lafa kaa'amee gaafa akkasiitti jiru. Gooftaanis kana godhaa gaafa akkasii ayyaaneffadhaa hin jenne. Kanumaan wal qabatee immoo macaafa qulqulluu keessaa guyyaa dhalootaa ayyaanni ayyaaneffatame jiraa'u yoo jette kan raajotaa, kan mootota luboota, namoota waaqayyoo yookiis warra waaqayyoo waaqeffatan keessaa namni guyyaa dhaloota isaa ayyaaneffate yookaan ayyaaneffatameef jiraa'u jenne macaafa qulqulluu keessaa iddoo lama qofatti argina. Isaan kun iyyuu warra waaqayyoon waaqeffannedha. Tokkoffaan seera uumamaa boqonnaa 40 lakkoofsa 20 irra jira. Mootiin Gibxii kan inni itti ayyaana isaa utuu ayyaana dhalachuu isaa utuu ayyaaneffachuun jala geetu warra hidhame lamaan sana isa bishaan buusuuf isa nyaata mootii dhiyeessu sana mana hidhaatii hiiksise. Abjuu Yoosefiin. Inni nyaata dhiyeessu suni
akka inni hidhu guyyaa sana. Inni bishaan buusu mana mootii dhugaatii buusu mana mootiitti akka simatamu ta'e. Deebi'ee. Yoosef Tuyiikee. Guyyaan kuni guyyaa yaadannoo akkamii qabatte guyyaa mootiin kun nama waaqayyoon hin beeknedha. Saba waaqayyoon waaqeffanne keessaa nama ka'edha. Guyyaa kana tokko ajjeeseetu tokkoof immoo iddoo kenna ture guyyaa dhaloota isaatti. Inni lammaffaan immoo Maariqos boqonnaa jala 21 yoo laalle Heroodisi maal godhaa Yohaannis cuuphaa mana hidhaati. Heroodis yeroo dhuftee fuula isaa duratti sirbite ayyaana dhalachuu isaatuun ayyaaneffatuuti. Maal akkan sii godhuu barbaada walakkaa qabeenya koo ta'u siin kennaa'edha. Kanaaf haadha isheetti gaafattee dhufte mataa Yohaannis cuuphaa naa kenni jettee. Waan waadaa galeef mataa Yohaannis cuuphaa kutee kenneef. Ammas ayyaaneffannaan kun xiqqoo ayyaaneffannaan guyyaa dhalootaa kun kana wajjin wal qabata. Waa'ee kanaaf jedhee yeroo baay'ee maal jedhu namoonni baay'een ayyaana dhalachuu Kiristoos ayyaaneffachuun hin barbaachisu. Fakkeenyaaf garee lama jira. Gareen tokko ayyaaneffachuun hin barbaachisaadha. Gareen tokko caqasee ayyaaneffachuun hin barbaachisu. Kuni kaayyoo addunyaa keenya keessaa baay'ee isaa kaabile. Kanaaf amma kiristaanota gara jalqabaa biratti ayyaaneffatamu ture. Akka seenaatti yoo laalle ayyaanni dhalata gooftaa yookiis gannaan kun dhaloota Yesus booda waggaa 336 irratti kan ayyaaneffatame. Yeroo impaayerri Roomaa kiristiyaana taate. Kiristiyaanummaa seerraa taate. Konstantiin mootiin jedhamu mootiin Roomaa amma gaafa kiristiyaanaa ta'utti kiristiyaanota baay'ee ari'achaa ture. Dhiphina guddaa keessa darbanii jarri garuu gaafa ofii isaatii gooftaa Yesuusitti amanee kiristiyaana ta'u yeroo qabxii sanarraa kaasee ayyaaneffachuu akka jalqabametu jira ibsama iddoo baay'eetti. Kalaandariin tiyyoo achi ka'a. Julius kalaandariin inni jalqabaa suni achirraa fudhateeti kan ayyaaneffannaan kirismasiin kun yookiis gannaan kalaandarii isa sanarratti kan inni qophaa'e. Achi kee guyyaan dhalootaa kuni kan lakkaa'amutti ka'e. Kanuma ogaa wal qabatee akkamitti achirraa ka'ee lakkaa'ame Yesuus Kiristoosii akkamittitu akka lakkoofsa keenyaatti mudde 28-29 akka kawarra diriitti immoo Deseembarii 25 ayyaaneffatama gaaffii jedhu baay'een isaa jira. Wanti wal jala darbaan guyyaa kana ta'uu isaa maaliin beekna gaaffiin jedhu yeroo baay'ee kirismasiitti gaaffii addunyaa baay'ee ture kun akkamitti guyyaa kana beekna guyyaa dhaloota isaa gaafa akkasii caafamee hin jiru. Macaafa qulqulluu keessaa garuu yoo laalle Luqaas boqonnaa tokko kaanee qabiyyee boqonnaa tokko boqonnaa lama laalle seenaa Yohaannis cuuphaatiif Yesuus Kiristoosiin argina. Achi keessatti nuti ilaallu wanti guddaan tokko jira. Guyyaan itti aarsaadhaaf Zakkaaras iddoo aarsaatti achi ol ba'u guyyaa beekamaadha. Macaafa qulqulluu keessatti macaafa Leewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 29 irratti akkasuma boqonnaa 23 lakkoofsa 27 irratti caafamee jira. Ji'a torbaffaa gaafa guyyaa 10 akka ayyaanni kun ayyaaneffatamu. Inni Zakkaaraas iddoo aarsaatti achi ol ba'e aarsaa dhiyeessu jechuudha. Achirraa eegaleeti gaafa iddoo aarsaatti ol ba'u namichi akka haati mana isaa ulfooftutti himame. Luba kanatti. Kana booddee ulfooftee ji'a ja'affaatti Maariyaamitti immoo ergaan himamee dhufe. Boqonnaa tokko 5 irraa kaanee yoo dubbisne Luqaasiin Maariyaamitti immoo itti himame. Elsaabeet ulfooftee akka jirtu ulfa ji'a ja'a akka ulfa ji'a akkasiin itti himame. Achitti gaabaa tokkotu yoomi Yesuus kan dhalate kan jedhu ragaa qabatamaa akka macaafa qulqulluuttis akka addunyaattis argachuu dandeenya. Karaa lachuu karaa macaafa qulqulluutiin ji'i warri Israa'el lakkaa'atanii waggaan haaraan isaanii bitootessa keenyatti. Kan isaanitti inni isaanii sadamu. Isaan 14 bara haaraa isaanii ayyaaneffatu isaan. Amma achirraa ka'ee ilaallee ji'a torbaffaa guyyaa 10ffaan eessa oola jenne bitootessa irraa kaanee fulbaana keessa oola. Akka jechuun gara ji'a fulbaanaa keessa aarsaa dhiyeessuudhaaf achi ol ba'e jechuudha Zakkaariyaas. Erga achi ba'ee ji'a torba achii ka'e immoo ji'a ja'a yeroo lakkoofnu yeroo inni itti haati manaa isaatii immoo ulfa taate yoo ilaalle immoo bitootessa dhaqa. Maaliif ulfa kan inni itti aarsaa dhiyeesse fulbaana keessa kan isheen ulfi ji'a ja'affaa isheeti immoo bitootessa keessa dhaqee oola waggaa haaraa isaanii keessa. Yeroon itti Maariyaamitti himame immoo yoome jechuudha bitootessa keessa. Ergaan kun ji'a ja'a booda waan jedhuuf ulfa taate. Ji'a ja'affaa sanaaf Yesuus ji'a bitootessaa keessa ulfaa'ame yoo ta'e gara biyya lafaa dhufuudhaaf ji'a achirraa kaane immoo bitootessaa kana yoo lakkoofne ji'i 9ffaan isaa dhufee muddee kanarra oola. Amma muddee kanarratti muddee kanarratti ayyaaneffatamaa ture durii ka'ee yaadannoodha warri kaan kiristaanota qaba akkamitti ayyaaneffataa ture jettee birjidee guyyaa dhaloota Yesuus gannaa kana bitootessa keessa ayyaaneffataa turan. Guyyaatti garaa keessatti uumame sanaa ka'ee gara biyya lafaa dhufeera. Waan ta'eef guyyaa dhaloota isaatu hin taane guyyaa ergichitti himamee ka'uu qaba. Yaadonni wal falmee hedduun isaanii turaniiru. Alachuu isaatti kan jedhu immoo dhufee gara kanatti jijjiirame kiristaanota booda adeemsa keessa. Egaan kana keessa gaafa Juuliyas kalaandariin gaafa lakkaa'u ka'u inni immoo rakkina godhate lakkoofsaaf qorattooti jijjiiramuu qaba jedhame 1382 godhu itti jijjiirame kalaandariin. Yeroo jijjiiramu guyyaa waggaan tokko guyyaa 365
sa'aatii 6 qabaa jedhan. Isheen sa'aatii 6 sun lakkaa'amaan ture. Yeroo lakkaa'amtee dhuftu sa'aatiin 6 sun meeqa taate waggaa 10 taate. Waggaa ammaa biyyoota keenya warra adii gidduutti yeroo lakkoofsi wal gatu jira. Isaan amma 2019 2020 isaaniitti seenanii numma 12ffaatti jira. 12ffaa keessa jira. Akka jechuun waggaa 7 ji'a 8 guyyaa 10 sa'aatii 10 garaagarummaa qabna. Garaagarummaa amma kanatu nu gidduu jira jechuudha. Kalaandarii sana jijjiiramuu ka'e. Kanaaf isaan isa jijjiirame kana gaafa guyyaan kalaandarii sun jijjiirame onkoloolessa 4. Shanii ka'e lakkaa'ame onkoloolessa 4 ka'e onkoloolessa 15tti siqe guyyaan dabalame. Warra akka Itoophiyaa immoo jijjiirre sana achumatti hafe lakkoofsi kun. Inni achi hafe sun amma irraatti iyyuu achumatti lakkaa'amaa jira. Garaagarummaa waggaa 7 olii fidee achumatti hafe. Achumatti hafe. Amma ammaatti kanaaf isaan warri dabalas guyyaan sun guyyaan lakkaa'ame guyyaa 15 14 11 garaagarummaa inni uumaa deemu guyyoonni waggaa akka warra Awurooppaatii kan keenya gidduu guyyaa 6 10 ji'aan garaagarummaa uumaa deemu. Ji'a tokko 6 7 8 9 10 jedhaa deemu. Ayyaaneffannaa kanas gaafa geenyu garaagarummaa amma kanaa jira. Nuun warri isa jalqabaa qabatan jirees kalaandariin isa kanatti ayyaaneffatu. Gaafa mudda 29 yookaan 28 warri sun immoo gaafa 25 sana ayyaaneffatu. Garaagarummaa amma kanarraa ka'eetu jira. Kanarraa kan hundumaa kan kaafnee fi guyyaa dhaloota Kiristoos kun yoomi isa jedhu irraa kaaneeti. Egaan ragaan iddoon jiraachuu mala kanaaf. Guyyaa kanarra ooluu isaatiif ragaa baay'ee jira. Barreeffamoonni duris baay'een isaanii kan kaasan jiru wantoonni nama amansiisonni. Garuu ani maal yaada wanti baay'ee barbaachisaan exactly guyyaa sana miti. Waggaa keessa guyyaa tokko dhalate Yesuusi dhalachuu isaati wanti nuti xiyyeeffannoo kennuuf hin qabnu malee guyyaan isaa akkasumara barbaachisaa miti. Yeroo baay'ee rakkinni keenya maanni qabxii baay'ee barbaachisaa ta'e dhiisneetu wantoota barbaachisoo hin taaneef wal falmina. Biyya kana keessattis yoo ilaalte adeemsuma waliigalaa siyaasa fudhadhu hawaasummaa maal yoo fudhatte qabxii baay'ee murteessaa ta'e dhiifneetu wantoota baay'ee murteessaa hin taane wantoota xinnoof mataa wal dhukkubsinu wal falmina jechuudha. Kanaaf adeemsa ayyaana dhalachuu gooftaa ayyaanessuu keessatti inni hundumaa caalaa barbaachisaan kaayyoonni dhalateefidha malee guyyaa isaas miti. Ammoo gaaf sana waan nu goonuunis miti. Wanta nu nyaannu, wanta nu uffannu, namoota nu waamne wajjin kabajnu sanaaf miti xiyyeeffannaa guddaan. Nuuni yeroo baay'ee garuu yoo amma bakka ilaalteetu hin beeku hawaasa keenya keessatti ayyaanni tokko gaafa dhufu qabxiin baay'ee nu dhiphisu attamitti ayyaana kana dabarsinaan. Nyaata qophee. Kaayyoo ayyaanichaa yaadannu iyyuu. Guyyaa guutuu nyaachaa ollee dhugaa ollee maatii wajjin firoota wajjin taphataa ollaa ayyaana ta'uu guyyaa sanaa beekna malee kaayyoo ayyaana sanaa garuu yeroo itti yaadnu iyyuu hin qabu. Walii wajjin illee teenya gaafa taphannu wanti baay'ee si gaddisiisu. Xabumti nu gaafa sana taphannu iyyuu kaayyoo ayyaana sanaaf keessaa hin qabu. Dhimma dhuunfaa keenyaas nyaata nyaannaa waan adda addaa mata duree kan biraa irratti xiyyeeffanna malee isa qabxii isa guddaa irratti hin xiyyeeffannu. Sun rakkina guddaadha. Guyyaa isaa miti wanti murteessaan siin jechuuf. Kaayyoo isaati. Inni guddaan Yesuus Kiristoos maaliif dhalate? Maaltu gara biyya lafaa kanatti akka dhufu isa taasise? Incarnation foon namaa kan uffate akka inni dhalatu maaltu taasise? Barreessaan tokko amma maqaa dha'uu hin danda'u tureera iddoon dubbisee kitaaba isaa waan tokko dubbata. Seera uumamaa keessatti Waaqayyo akka bifaaf fakkaattii isaatti nama uume jedha. Bifaaf fakkaattii isaatti nama uume. Uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 26 akka bifaaf akka fakkaattii isaatti. Gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalate immoo inni nu uume uumaan keenya Waaqayyo ofii isaatii bifa namaa uffatee foon namaa uffatee dhalateedha. Jalqabaa bifa isaa nuuf kennee amma immoo bifa nuuf kenne sana uffatee dhalatee kanaaf ayyaanni kun ayyaana addaatiidha. Meetaa yaadigaa Yesuus Kiristoos Waaqa. Ilaalchi nuuf gooftaa Yesuusiif qabnu yeroo baay'ee ilaalcha waliin dhaamaa wayiiti. Akkamitti ilaaluun nurra jiraata Waaqa guutuu at the same time nama guutuu ta'uu isaati. Nuun eenyummaa kana lamaan yeroo baay'ee walitti makneetu ilaalcha dogoggoraa qabaan. Kanaaf Yesuus Kiristoos foon namaa uffatee akka namaatti bifa namaa uffatee guyyaan itti dhalatedha malee guyyaan itti uumame miti. Jalqaba jireenya isaatii miti. Durumayyuu tureera waan ta'eef. Waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu jenna miti. Dhalachuu isaa durayyuu waaqni ilmaa tureera waan ta'eef inni uumaadha. Uumama hundumaa inni ta'e Yesuus Kiristoos foon namaa uffatee kaayyoo guddaa tokkoof dhalate wanti baay'ee barbaachisaan kaayyoo kana. Kaayyoon dhalachuu isaa maaliifi? Uumama boqonnaa 3 keessatti namni cubbuu hojjetee
cubbuu hojjechuu isaarraa kan ka'e guutummaan guututti waaqayyo irraa adda ba'e waaqayyo immoo sanyii namaa abdiidhaan ala hin hambisne du'atti murteessee hin dhiifne. Uumama boqonnaa 3:18 irratti dubartittiirraa kan dhalate tokko hin dhufa jedhee ofii isaatii waaqayyo tuun raajii argina. Inni dubartittiirraa dhalatu maal godheedha? Taphachaa gadi dhiita. Mataa kee gadi dhiita. Ati immoo koomee isa eeggita. Kanaaf inni dhufa dubartittiirraa kan dhalatu sanyii namaa kan fayyisu tokko hin dhufa jedhee waaqayyo abbaan akkuma raajii guddaa kana raawwachuudhaaf namaaf waaqayyoon walitti araarsuudhaaf dhufe. Dhufaatiinsaa dhalachuunsaa tootaalii jireenya keenya kan geeddare jechuudha. Du'a bara baraa keessa gara jireenya bara baraatti kan nu ceesise eenyummaa keenya kan jijjiire ayyaana guddaadha. Isa kana irratti kan nuti xiyyeeffachuu qabnu dha yaada. Dhugaadha. Gaan dhaggeeffattoota keenya kun qophii ayyaana gannaa sababeeffachuudhaan isin dhiyaataa jiruudha. Mana keessan teessanii ayyaana kana ayyaaneffataa akka isin hordoftan abdii qabna. Ammayyuu sagantaan keenyatti fufaan waliin tura. Egaan kan isiniif dhiyeessaa jirru kaayyoon ayyaana gannaa inni guddaan isaa maali kan jedhudha. Namoota baay'eedhaaf ayyaanni gannaa ayyaana nyaataaf dhugaatiiti. Sanarra kan caalu ayyaanni kun maal qaba isa jedhu isiniif raayirra ammayyuu nu wajjin ta'a. Akkuma tikaaftee eebboo ayyaanni yeroo baay'ee namootaaf maaliif goota waan jennu amma dhabnutti geenya. Maaliif Kiristoostu dhalataa yookiis guyyaa gannaati guyyaa dhalata Kiristoos jedhanii wanta Kiristoosiin ayyaaneffachuu yookaan Kiristoosiin ibsu godhutu hin taane wanta jireenya hawaasummaa ibsu gochuutti yeroo baay'ee nurraa daayiverti deemeetu. Wanti guddaan ayyaaneffachuun gaariidha. Guyyaa kana boqotanii yaadatanii fira waamanii ollaa waamanii wajjin ayyaaneffachuun dogoggora jechaan jirru garuu kaayyoon isaa nurkaa dagatamuu hin qabu. Akkuma tamma kaastee biyya lafaatti dhalli namaa uumamuudhaan waaqayyo fakkaattii waaqota inni biyya lafaatti uume akka bifa akka fakkeenya waaqayyootti. Fayyina keenyaaf Kiristoos gaafa biyya lafaa dhufu immoo nama ta'ee dhufe nama fakkaate. Namummaa waaqa guutuu ta'etu nama guutuu ta'ee argame. Akka jechuun waaqayyotu nama ta'ee nuun fayyisuuf argame jechuudha. Kun dhoksaa guddaa isa of keessaa qabudha. Maaliif namni waaqayyoon fakkaate uumame cubbuu hojjete yaada waaqayyoof jannata waaqa osa kaa'e keessaa ba'e. Mootummaa waaqootti nu deebisuudhaaf immoo Kiristoos nama ta'eeti argame. Isa argame kana garuu akkamitti simanna? Fakkeenyaaf yeroo tokko jira guyyaa dhaloota Kiristoos jennee ayyaaneffanne yoo ta'e jireenya Kiristoos nu keessatti guddatu hin qabaanne yoo ta'e iyyuu hiika qabu. Wanti dhala tokko hin guddata. Akkuma ayyaaneffataa jirru guyyaa irraa kan Kiristoos kana guddisu jireenya hafuuraan jira qajeelummaa kennu jiraannu kanaan guddummaa isaa of keessatti mul'isaa deemuun iddoo guddaa qaba. Egaa taatee guyyaa kana yoo kaafne taateen guyyaa kana kaayyoo isaa dhugaatuu hin taane akeeka kan biraadha qabatee kan jiru. Kanaaf guyyaan kun guyyaa dhaloota Kiristoos yeroo jedhamu wantooti namoonni goggodhan danuu isaanii jira. Isa kaaniif fakkeenyaaf waa'ee Kirismas tiriin jira, wantooti laayitiin garaagaraa jira, wantooti goggodhamu danuu isaaniitu jira. Waa'ee isa kanarratti tarii hordoftoota keenyaaf yaadeerruu nu qabnu maaltu jira jettee yaadda? Akkuma inni jalqaba kaase inni guddaan ayyaana kana keessatti kaayyoo dhalachuu Yesuus malee wantoota nuun ayyaana kana sababeeffachuun hojjennu miti. Isa jedhudha ergaan keenya inni guddaan. Ayyaana kana wal qabatee namoonni akkuma tikaaftee waan baay'ee godhu. Mana keessatti dhangaa qopheessuudhaan waan nyaatamu waan dhugamu adda addaa akka humna isaaniitti qopheessuudhaan namoota isaaniitti dhiyaatan firoota hiriyoota maatii adda addaa waamanii walii wajjin yaadatu. Inni sun gaariidha. Sirna baay'eetu jira. Biyya Faranjii keessatti immoo tapha mataa isaatiiyyuu qaba. Tapha qillee kan jedhamu jira. Hamma irraa kanatti fakkaata. Biyya keenyatti iyyuu tapha beekamaadha. Walitti yaa'aniitu waan muka wayii qabatanii ittiin kubbaa mukarraa hojjetamte tokko taphatu. Tapha qillee tapha beekamaadha. Sirna baay'eetu jira. Sirnoota kana irra kan darbedha garuu ayyaanni kun. Amma Kirismas tirii waan jedhamu kun hin binna yeroo baay'ee binnee mana keessa dhaabnaa. Achirratti immoo waan akka ibsaa wayiitu jira. Urjii wayiitti rarraasu. Wantoonni sun yeroo hundumaa mana namootaa keessatti beekamaadha. Biyya kana keessa si argite amma tibba ayyaana qillee kana wantoonni gurguraman kan akkasii baay'eetu jiru. Addumaan ayyaana kanaaf yaadamanii jechuudha. Isaan sun barbaachisummaan isaanii hammamii agasmara barbaachisoodha itti namanu. Ka'umsa isaayyuu immoo yoo ilaalte Kirismas tirii kana eenyutu jalqabeessa jedhu gaafa gadi fageenyaan immoo qo'attu seenaa kan biraas qaba. Waaqa tolfamaa warra Giriikii wajjin qabate kan isaan waaqessaa turantu
turtii keessaa gara ayyaana qilleef akka itti fayyadamamu ta'ee wanti jedhamus jira. Ka'umsi isaa baay'ee ka'umsa gaariin turre. Kanaaf ayyaaneffachuun gaariidha. Wal waamanii walii wajjin dabarsuun gaariidha. Garuu sirnoota raawwatamanitti deebinee ergaa isa guddaa kaayyoo dhalachuu gooftaa Yesuus dagachuun nurra hin jiraatudha. Akkuma laaqana wajjin nyaannu, akkuma walii wajjin dhugnee gammannu guyyaa sana akkuma akka wal erginetti sagalee Waaqayyoo waliif qoodu. Waa'ee dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos dudubbachuu, abbaa galateeffachuu. Inni guddaan maaliif yaadanna? Yaadannee dhiisuu duwwaa miti. Waaqayyo abbaan tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosiin dabarsee nuu kennuu isaatiif. By the way, kennaan kan tola namaa kennamu. Yoo gatiin itti baafame kennaan jedhamu waan bitamedha mitiire. Kennaadha. Kennaan Yesuus Kiristoosiin caalu biyya lafaa kanarra hin jiru. Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin waan caalu waan qabu hin qabu. Qabeenyi Waaqayyo inni dhumaa ilma isaati. Ilma isaa kana immoo baasii tokkitti utuu nuun hin baasin tola waan tokko utuu nuun hin kaffalchiisinii tola nuu kenna. Tola nuuf kenname kennaa kanaaf Waaqayyoon galateeffachuu. Nyaataaf dhugaatii buna dhuguu maal jechuurra kan darbe walitti yaane akkuma wal argineen akkuma wajjin kabajnuun Waaqayyoon galateeffachuu. Ilma isaa tokkicha kana Yesuus Kiristoosiin waan inni nu laateef. Du'a bara baraa keessaa gara jireenyaatti waan nu fideef. Dukkana limixii keessaa gara ifa isan dubbatamnetti waan nu ceesisee fi Waaqayyoon galateeffachuudha. Inni guddaan dhaamsa jedhuun qaba. Daawwattoonni keenyas iddoo jiranitti isa kanaaf jirru olchodhee ni yaada. Dhuguma egaa yeroo baay'ee taateen ayyaana wajjin wal qabatu wantoota namoonni goggodha waan baay'eetu jira. Gaafa gannaan kun dhufu kirismastii tirii bituu diiblaayitii wantoota garaagaraa wantoota goggodhaman jiru. Isaan kun akkuma kaaftee seenaa keetti olaallee ayyaanni kuni even amma dhiyootti waldoota kiristaanaa pirootestaantii baay'ee biratti hin fudhatan. Amma jaarraa 19ffaatti baay'een isaanii duraa duubaan kan fudhataa dhufanii ayyaana addunyaa guutuu ta'e. Maaliif hin fudhatu ayyaanni kun tarii akkuma dura kaaftee ayyaana warra Roomaa Saatarni waaqeffachuu wajjiniin kan wal qabate Diseember 17 kaasanii hanga 23tti biyyoota akka Awurooppaa baaf kibbaa keessattis kan yuubii ayyaanota ayyaaneffataman jiru. Ayyaanota isaan ifatti bahuu isaanii arfaasaatti seenuudhaaf kan ayyaaneffatamu ture. Ayyaana kanarratti maal godhu ayyaana ta'an magariisummaatti seenaa waan ta'eef fakkeenyaaf biyyoota akka Roomaa keessatti dura seenaa duraa keessatti mukoota giriin ta'an mana isaanii jala mana keessa dhaabanii ayyaaneffatu turan yuubiidhaaf yaadannoo maaliif arfaasaatti seenuu isaaniitiif bona fixanii magariisummaa agarsiisuuf kanaan wal qabatee dhufe booda dhuma irratti gaafa dhufe amantiin gannaan kun ayyaanni kun iddoo qabatu ayyaanni waaqa tolfamaa sun kufee namoonni baay'een isa kana godhaa turan. Akka macaafa qulqulluu deemtee ilaalte wantoota hiika qaban danuu isaanii jiru. Fakkeenyaaf urjiin kirismas tiriirra kakka'amu suni isa urjoonni ogeessonni sun ilaalanii Yesuusiin bira dhufanidha. Fakkeenya jedhutti namoonni fudhatan jiru. Kennaan yeroo gaafa ayyaana kennamu tokko tokko jira amantaa keessatti iddoo garaagaraatti. Kennoonni sun isa namoonni sun qabatanii dhufanii kan jedhani jiru. Wantooti godhan marga bu'ullee hiika baay'ee qaba iddoo baay'eetti amantaa garaagaraa keessatti isa tiksoonni sireerra afanidha jedhanii yaadonni kakka'an danuu isaaniitu jira. Egaa sun hundumtuu waan haa ta'u wanti nu goonu garuu muka sadhaabnu muka sabuqqabnu kirismasiis maalis ta'u kaayyoon isaanii guddaan Kiristoosii yaadachuudha. Inni guddaan nu gochuu qabnu Kiristoos kun yaadatamu seenaan kana wajjin wal qabatu danuutu jira addunyaa kana keessatti seenaa kana hundumaa tarreessuu keessaa baanee waan goonu hundumaa ulfina Waaqayyoof gochuu. Akkas jedha tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 31 irratti yoo nyaatta yoo dhugdan waan gootan hundumaa ulfina Waaqayyoof godhaa. Wanti nu goonu hundumtuu kana ta'uutarra jiraatarraa kan hafe wantooti hiikan qabne addunyaa kee dhufu wantoonni danuun dhufuu danda'u. Addunyaa irraa borii keessatti wantoota ayyaaneffatan danuu isaanii dhufuu danda'u. Wantooti kan waatti dabalamaa deeman dhufuu danda'u. Kiristaanonni jalqabaa keessatti ayyaaneffatanii kan ture akkitti ayyaaneffatamu kiristaanonni jalqabaa duratti halkan ture ayyaanni kirismasii. Seenasaa yoo duuba deebinee ilaalle maaliif Kiristoosii erga aduun lixxe tuun bareen gidduudha kan inni irratti halkan jedhaniiti halkan ayyaaneffatu turan. Ayyaana halkan ayyaaneffatamu ayyaana gannaa kana ture abboota amantii duraa biratti. Adeemsa keessa gara guyyaatti guyyoota dhaalootti wantooti garaagaraa dhufe egaa biyyoota tokko tokko keessatti ammayyuu yeroon itti kirismas diinar jedhu jira. Isa kana fakkeenyaaf biyyoota Jarmanii keessatti yoo ooldi kirismas kan jedhu ayyaaneffatan jiru biyyoonni akka Awurooppaa bahaa isa kana akkamitti ayyaaneffatu kirismas ooldi kirismas jedhaniitu Januaarii 6 galgala ayyaaneffatu. Inni kun bartee garaagaraatu ture wantooti itti daddabalamaa deeman danuu isaanii jiraachuu danda'a. Egaan kan inni kaasaa jiru garuu inni guddaan Kiristoos isa dhalate kana kaayyoo isaa dhugaa baruu. Yoo nu isan barru ta'e
wantooti itti daddabalan wantoonni bakka bu'an danuu isaanii jiraachuu malu. Qabxiin keenya inni guddaan waa'ee isaati. Waa'ee isaa dubbachuu danda'u. Isa dhalate kana waa'ee isaa kaafna. Isa beekuun jireenya bara baraati. Hundumaa irra kan caalu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 keessa dhaqnee gaafa laallu isa ati ergite Yesuus Kiristoosiin beekuun isaanii jireenya bara baraati. Jireenya bara baraasa ta'e Yesuus Kiristoosiin haasaa jirra. Maatewos boqonnaa 16 keessatti namoonni eenyu naan jedhu eenyu naan jedhu an namootaaf galeera. Biyya lafaa kanarra dhalachuu isaa kan ayyaaneffatan namoota miiliyoonaan lakkaa'aman ture. Akka addunyaatti kan kabajamu ayyaana yuunivarsaal ta'edha ayyaanni Qillee. Gaaf tokko Maatewos kana keessatti boqonnaa 16 keessatti gaaffinni gaafate namoonni eenyu naan jedhu. Waa'ee isaa beekuun seenaa isaa dhaga'uun hundumaarra caala. Akkuma jirutti ta'e moor garuu isa beeku jireenya bara baraa kan ta'u isa beekuudha. Dhugaadha. Eenyudhaan jedhu namoonni bartoonni isa waan adda addaa kaasan miti re. Isaan kaan raajota keessaa tokko siin jedhu kaan Eliyaas siin jedhu jedhaniitu jennaan isin eenyudhaan jettu. Utuu nuuf hin galin wanti nuyi goonu baay'een isaa cubbuudha. Dhugaadha. Kanaaf nu galuu kan qabu ayyaanicha tun taane ayyaanicha kan darbe abbaa ayyaana sanaati Yesuus Kiristoos. Dhugaadha. Phexros maal jedhee ati masiicha ilma waaqayyoo jiraataati. Masiicha ilma waaqayyoo jiraataati. Gooftaan jechi inni dubbate keessa wanti na dhibu kan abbaa koo isa waaqarraatu sitti mul'ise malee fooniif dhiigni sitti mul'ifne. Mul'isee sitti men jedhu. Sana jechuun mul'ata jechuudha. Yesuus Kiristoosiin beekuun it's all about revelation. Beekumsa irra kan darbe odeeffannoo irra kan darbe mul'ata abbaa koo isa waaqarraatu sitti mul'ise. Namni waaqayyoo Watchmaaniin kitaabota barreesse keessaa tokko irratti waa'ee kanaa gaafa ibsu akkas jedha. Macaafa qulqulluu keenya keessaa mul'anni hundumaarra caalu isa Phexros fudhate kanadha. Mul'ata kakuu moofaa keessatti kan barreeffame utuu hin taane kakuu haaraa keessaa mul'ata Yohaannis waan walxaxaa baay'ee qabu sana utuu hin taane mul'anni hundumaarra caalu eenyummaa Yesuus Kiristoos hubachuudha. Kanaaf gaafa dhalachuu isaa ayyaaneffannu mudda 29 duwwaa lakkaawwannee kalaandariif jennee hoolaa qillee buna danfisnee waan dhugamu qopheessinee ayyaaneffachuu irra kan darbee Yesuus Kiristoosiin isa jireenya bara baraa ta'e kana isa beekuun hundumaarra kan caalu kan jedhame kana sirriitti nuu galuutu irra jiraata. Dhugaadha. Xiyyeeffannoon keenya guddaa isa kana ta'uu qaba. Maali akkuma itti kaasaa jirtu barteen itti goggooru yeroo baay'ee Kiristoosiin ayyaaneffachuu kan jedhu kanas itti fufiinsa waan nu goonu hundumaa akkuma dura kaafne waan goonu suni kaayyoo isaarraa ala nu duraa ba'a. Inni lammaffaan immoo taatee yeroo tokko duwwaata. Yeroo hundumaa beeku. Egaa ayyaana kana wajjin ol qabatee wanti guddaan godhamuun irra jiraatu maa inni yeroo hundumaa Kiristoos kun sammuu keenya keessa jiraachuu. Kaayyoo isa guddaatu jaalala waan ta'eef. Waan kun hundumaa hiikaaf fakkeenyaaf akka dura kaafne Kirismas tirii finnee Kiristoos dhalate jennee mana keessa keenye gaafa takka jennu ayyaanichi bulee immoo kaasu. Fakkeenyaaf hawaasa keenya keessa immoo tokko jira. Waldaa kiristaanaa kee godhatte yoo faarfannaan dhalachuu Kiristoos yoo faarfatamu jette guyyaa dhaloota isaa. Gaaf tokko jechuudha. Gaaf tokko. Sun nama gaddisiisa. Yoo immoo guyyaan fannoo isaa yookiis guyyaan du'aa ka'uu isaa yoo gaafa inni du'aa ka'u. Guyyaa kan garuu dhimma isaan qabu. Kaayyoon ayyaana kanaa garuu inni guddaan Kiristoosii yeroo hundumaa yaadachuuf ayyaaneffachuudha. Inni nu beekuu qabnu guddaan isaa kana. Kanaafi wanti baramuu qabu faarfannaan gaafa Kiristoos dhalatu guyyaa ayyaana kana duwwaatu nu dhufuu hin qabu. Yeroo hundumaa Kiristoos yaadatamuutu irra jiraata. Wanti namoonni godhanii itti fufiinsa hin qabu. Itti fufiinsas qabaachuu danda'utu irra jiraata. Ayyaana kana yeroo ayyaaneffannu gaafii guyyaan har'a nuun mudda 28 ayyaaneffataa jirru kun gaafa mudda 29 soddomas ji'attaanis Kiristoosiin kana yaadachuun hundumaarra caalaa isa jedhu osumaan hordoftoota keenya dhaamuu barbaanna. Kabajamoo daawwattoota keenya baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e waa'ee ayyaana kanaa irratti haasaa jirra buleessa Kutaarraqaa wajjin. Ayyaanni kun baay'ee iddoo olaanaa kan qabu keessumaayyuu dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan ta'eef waa'ee isaa dubbachaa jirra jechuudha. Yesuus Kiristoos kun inni guyyaa kanarra dhalate kuni fayyisaa biyya lafaati. Kan isatti amanee hundumtuu fayya jedhameera. Waa'ee isaa gaafa ni yaadu wanti na dhibu Waaqayyoo Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu jenneetu sadan tokkummaa Waaqayyootti amanna miti re. Dhala namaatti baay'ee dhiyoo kan ta'e nama ta'ee nama gidduu kan jiraate sadan isaanii keessaa Waaqa Ilmaa isa jedhame gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Kakuu moofaa keessa dhattee gaafa dubbistu dhalachuu isaa dura hariiroo namni fi Waaqayyo walii wajjin qabaachaa turan keessatti gahee guddaa kan taphatu yoo ilaalte Waaqa Abbaati. Yeroo sabni Israa'el biyya Gibsi keessaa ba'anii
guyyaa guyyaa utubaa duumessaan galgala immoo utubaa biddaan isaan geggeessa ture waaqayyo abbaa akka abbaatti akka geggeessaatti nu fuuldura nu gararraa ture namoonni itti dhiyaachuu hin danda'an sodaa firommii guddaadhaan itti dhiyaatu yeroo inni buufatu irraa fagaataniiti kan isaan deemanii sodaa guddaa keessa ta'etu namni kan waaqayyo abbaa wajjin hariiroo gochaa ture. Gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalate immoo hariiroo waaqayyo nama wajjin qabaachaa ture kan fudhatee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maal ta'e foon keenya uffatee nu keessaa akka isa tokko ta'e nu gidduu taa'e. Isaan dura waaqa abbaa akka hoogganaa keenyaatti nu gararraa. Dhalachuu gooftaa keessatti immoo waaqa ilmaa nu keessaa akka isa tokko ta'e. Erga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara abbaatti ol fudhatame immoo guyyaa 50 booddee kan inni nu erge Hafuurri Qulqulluun immoo inni immoo hundumarra caalaayyuu ajaa'iba maaliifi nu keessa waaqa Hafuura Qulqulluu laphee keenya keessa hundi keenya Hafuura Qulqulluu of keessatti fudhannee deddeebi'uudhaaf carraa guddaa argannee jechuudha. Egaa inni gaaf sana nu dhalate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos arrabantiiwwan waaqaa keessa jira ambaasaaddara dhala namaa ta'ee dhimma namaatiif fuula waaqayyo dura dhaabata nuuf kadhataadha. Roomee boqonnaa 8 keessatti namni waaqayyo Phaawulos gaafa barreessu mirga abbaa dhaabbatee nuuf kadhataadha. Nuuf kadhata jechi jedhu kun namoota baay'eef liqinfama addunyaa kanarra maaliif kadhataadha? Akka waan sadarkaasaa waaqa abbaarra gadi buutuutti ilaalama. Maandeetii isaati. Nuuf du'eera gatii guddaa nu baaseera mirga abbaa immoo dhaabatee waa'ee keenyaaf dubbata waa'ee keenyaaf kadhata jechuudha. Hafuurri Qulqulluun immoo jireenya waaqarraa bakka bu'ee ambaasaadarrii waaqarraa ta'e nu gidduu jira. Eenyuun piroomotii gochuudhaaf Yesuus Kiristoosiin. Eenyummaa waaqayyo nu barsiisuudhaaf gara dhugaa hundumaatti nu geessuudhaaf nu keessa jira jechuudha. Kanaaf isa foon keenya uffatee akka keenya ta'e nama ta'e nu gidduutti argame waaqayyo abbaa ijaan nu argisiise baay'isee. Namni yeroo jalqabaatiif seenaa keessatti waaqayyo wajjin taa'ee dubbachuu danda'e. Taa'ee irraa barachuu qaqqabachuu danda'e namni harka isaa qabee nagaa gaafachuu danda'e eenyuun waaqayyoon. Kanaaf fakkaattii waaqayyo abbaa inni ta'e Yesuus Kiristoos eenyummaa ajaa'ibsiisaa qabatee dhufee guyyaan itti nuuf dhalate guyyaa adda ta'e guyyaa adda ta'e. Dhugaadha. Kanaaf egaa nuuf Kiristoos kun eenyu warra kaan hiika baay'eetti kennuu danda'u. Kiristoos kun inni guddaan kaayyoon isaa kaayyoo jaalalaati. Kanaaf bartoota gaafa gaafatu gooftaan eenyu naan jettu kutaa sila kaaftee walaalle warri kaan waan jedhan baay'ee qabaatu. Eliyaasiin waan jedhaniif qabu. Bokkaa caamsee roobsuu danda'a. Jalloota adabuu danda'a tarkaanfii fudhate raajota sobduu. Ermiyaas immoo inni raajaa ba'edha diinota koo irrattidha. Waan baay'ee namni jedhu yoo jiraate iyyuu Kiristoos kan hundumaarraa adda kan ta'e Kiristoos jaalala. Egaa sagantaa kanaan qabnee wanti nuyi kaasuun irra jiraatu afaan Ingiliffaa wanti tokko jira. Kirismas kan jedhu fayyadamanii fi Kirismasii isa bifa lama barreeffamu. Christ plus Mass. Kirismas. Kirismas. Ishee sana maal taateetti X bakka buusanii Xmas. Xmas jedhamu kana. Kana waa'ee kanas tarii hordoftoota keenya baay'een isaa kanas kan hubatan jiru kan hin hubanne jiraachuu danda'u. Ilaalcha karaa lamaatu jira kana. Ilaalchi tokkoffaan ilaalcha afaan Giriikii irraa kee isa jettu see bakka buutu X'iini. Qubee afaan Giriikii X'iin bakka buuteetu Kiristoos ibsiti. Garee lammaffaa wanti jedhan immoo dhuma amantiin garaagaraa gaafa amantii Pirotestaantii irraa cabaa dhufanii akka X'iitti akka Kiristoos gatiin kaffale jechuutti Xmas. Akka jechuutti kan inni namoonni baay'een hiika guddaatti kennanii. Deliberately Kiristoosiin waan sana keessaa baasuudha. Dhaloota duraa dhoksuudha. Jedhaniiti kan balaaleffatan jiru. Egaan kun lachuu yeroo baay'ee barreeffamu namoonni baay'een barreessanidha. Dhuguma akka jedhame yoo Xmas X'iin sun Kiristoosiin itti amanuu dhabu aangoo isaatti waaqummaa isaatti amanuu dhabu yoo ta'e inni kun dogoggora. Ilaalcha karaa kanaatiin. Tarii wantoota yeroo tokko tokko maal xiyyeeffanna nuuni waan tokko dhufutu hin taane kaayyoo isaarraa kaanneeti wanticha herreeguutti deebina. Fakkeenyaaf har'allee kaasuun barbaachisaa miti. Waa'ee lakkoofsa 666 yoo kaafte namoonni baay'een kan isaan dhibu waan 666 fiduu herreegu. Wayyaan hin fidaa, meeshaan kun hin fidaa, sun hin fidaa, maqaan namaa hin fidaa, maqaan isa kanaan fidedha. Inni macaafa qulqulluun jedhu garuu
isa wanti sun dhaabbatu kaayyoo waan sun baruudha. Maqaa namaaf dhaabbata kan jedhu. Meeshaaf maaliif tun taane. Inni guddaan isa sana. Kaayyoo waan sanaati alaatee wantoota hubachuu qabnu qabna. Waan sana baanna. Kanaaf wantoonni dhufanii ka garaagaraa kennan jiraachuu danda'u. Isa afaan Giriikiitiin barreeffamu ta'e immoo Kiristi isa jedhu bakka bu'aa eegsiin sun keela. Kanaaf inni kun tarii namoota garaagaraa iddootti faallaa ta'uu danda'a. Kan hundumaa barreessinu ta'e immoo hiika qaboo ta'e Eksimas jedhu sana Kirismas jennee Kiristoosiin guutuu barreessine nuun qaanessu. Tarii barreeffamoota tokko tokko irraa akkan argutti ayyaana sana yuunivarsaalitii isaa dabaluudhaaf kiristiyaanota waan kana ayyaaneffatan otoo hin taane seekularaayis gochuudhaaf warra gooftaa hin qabne birattis akka beekamu gochuudhaafitu jecha Kiraayist jedhu sanaa eksiidhaan bakka buusanii kan jedhus ilaalchi jedhu jira. Kunis akkasuma rakkinaan qabu balaa guddaa kan inni qabu garuu purposely Kiristoosiin sana keessa sana ala gochuudhaaf kan hojjetame yoo ta'e ulfaataadha. Hojiin seexanaa inni guddaan Yesuus Kiristoosiin fakkiisaa sammuu dhalootaa keessaa balleessu. Biyya keenya keessatti wanti ta'aa jiru kanadha. Duulli seexanni gochaa jiru inni guddaan Yesuus Kiristoosiin akka malee dhaloonni akka hubatu gochuudha. Amantaaleen adda addaa amma jiru Yesuus Kiristoos jechuun namuma kan jedhan. Nama tokko namarraa dhalatee akkuma namaatti jiraatee du'e wanti adda isa godhu hin jiru kan jedhan jiru. Ilaalcha akkasii balleessuudhaaf yoo ta'e Yesuus Kiristoosiin ija dhalootaa duraa balleessuudhaaf yoo ta'e inni sun balaa guddaa qaba. Sababni isaa Yesuus Kiristoos jechuun hundee kiristiyaanummaati. Yesuusiin ala kiristiyaanummaan yaadamu, Yesuusiin ala ayyaanni yaadamu, Yesuusiin ala jireenyi yaadamu tokko yoo waan hin jirreefi yeroo hundumaa jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti gaafa muddee 29 duwwaa miti. Gaafa ayyaana qillee duwwaa miti. Guyyaa 365 sa'aatii 6 guutuu waa isaa yaaduu isa akka isaatti jiraachuu isa fakkaachuu gara jireenya isaatti immoo guddachuudhaaf ofirratti hojjechuutu nurra jiraata kan jedhu dhaamsa guddaa nuyi guyyaa irraa qabnudha. Eeyyeen egaan hordoftoota keenya kun qophii ayyaana gannaa sababeeffachuun isinii dhiyaataa jirudha. Sagantaan kun ayyaanni gannaa maali? Kamta ayyaaneffachuu qabna kan jedhuuf kan nu ibsa isinii kennaa jiru. Sagantaa keenya gara dhumaatti fidaa jirra. Sagantaa keenya gara dhumaa irratti akkamitti ayyaaneffachuu qabna jedhu kaasuutu nurra jiraata. Akkuma dura kaafne ayyaanni gannaa akka inni ayyaaneffamuu qabu nyaachuuf dhugaa nama baay'ee biratti gara biraa qaba. Namoota baay'eef immoo guyyaa yaadatamu guyyaa kana duwwaadha. Kiristoos kun garuu kan hundumaati. Kiristoos nama hundumaaf waan hundumaatiidha. Isa waan hundumaa ta'e kana akkamitti ayyaaneffachuu qabna. Ayyaana kanas ta'u ayyaanota hundumaa walitti qabne yeroo keenyaaf jecha akkamitti ayyaanni hin dhufa amma ayyaanni faasikaas hin dhufa ayyaanni bara haaraa biyya kanaas hin dhufa ayyaanota kamiin ayyaaneffannu keessatti akka waliigalaatti akkamitti ayyaaneffachuu qabna yaada jedhu. Yeroo baay'ee rakkinni jiru hawaasa keenya keessatti ayyaanaan wal qabate rakkoon guddaan karoora malee jiraachuudha. Maatiin hundumtuu karoora mataasaa qabaachuutu irra jiraata. Ollaan waan tokko waan hojjeteef nuyi dirqama hojjechuu qabnu ilaalcha jedhu ilaalcha dogoggoraati. Namuu akka galiisaatti akka humna isaatti waan danda'u duwwaa godhee ayyaanessuutu irra jiraata. Maleessaa ayyaanumti waan dhufeef duwwaa waan humna isaa olii keessa seenee hawaasi keenya gaaga'ama dinagdee keessa seenuu irra hin jiraatu. Dhugaadha kun. Amma baasiin barbaachifnes barbaachisaa miti. Yeroo baay'ee maaltu jira namni baay'een namni gaafa bira homaa tokko siin goone gaafa ayyaanaa waamicha si waama. Yookiis namoonni baay'een immoo gaafa ayyaanaa walii affeeru dudda walii baasu yoo har'atti na waamte ani immoo ganama na waamte galgalan si waama kuni dudda walii baasudha. Egaa waan hundumaa yoo ta'e iyyuu ayyaaneffannaa nyaataaf dhugaatii irra darbuu danda'utu irra jiraata. Maaliif ayyaanni kun yaadannoo Kiristoosi. Kiristoos immoo kaayyoo guddaan Kiristoos qabu maa inni warra gaddeebi'oo filachuu dhufe. Waaqatu nama ta'e waaqayyotu. Inni nama ta'e kun gadi bu'ee nama barbaade. Yeroo ayyaana kana ayyaaneffannu kaayyoon ayyaana kanaa jaalala. Yohaannis boqonnaa 3:16 ta'edha. Waaqayyo biyya lafaa jaalala tokkicha ilma isaa amma kennuuf itteedha. Biyya lafaa jaalalli Waaqa jaalate ilma isaa kenne du'aaf. Biyya lafaa fayyisuuf. Maa inni jaalala guddaadha kun. Wanti guddaan nurraa eegamu guyyaa kana maanni guyyaan ayyaana gannaa kun guyyaa jaalalaati. Maaliif guyyaatti biyya lafaa keessaa Kiristoositti dabalamneedha mootummaa Waaqayyootti. Kanaaf warroota dagataman illee asumaan yaadachuun akkuma itti kaafte immoo jireenya pilaanii qabu addunyaa irra jiraannu keessatti isa guyyaa ayyaana waan meeqa goonu miti. Gabaa torban tokko jiraachuuf gabaa tokko irratti waan gatii ayyaanaatti baastee fakkaata. Jireenya ulfaataa ala addunyaa ol ka'iinsa jireenyaa dabalaa jiru kana keessatti ayyaanaaf jecha namoonni baay'een liqii keessa kan seenan jiru. Liqeeffatanii kan ayyaaneffatan namoota baay'eetu jira.
Miindaa isaanii fuulduratti illee fudhatanii wantoota namoonni goggodhan danda'u jira. Waan qaban gurguranii ayyaana kanatti waa gochuun qaba jedhanii. Namoonni miidhama hedduu keessa galan jiru. Bu'aan isaa immoo deemee kan inni ta'u maanni yerootti namoonni dhukkubsatan illee argita. Bu'aa isaatii booda ayyaana sana booda gammachuun isaa isa dhumaatiif dhukkuba namoota baay'eedhaaf ta'a. Kanaaf kantu godhamuun hojjetaatu ayyaana kana yeroo ayyaaneffannu hiriyoota keenyaaf firoota keenya warra nutti dhiyaatan qofatu hin taane warra nama isaan waamuu hin qabne yaadachuu. Warra nama qaban akka Kiristoos akka warra isin jaallatan jaallattu yoo ta'e warra nama inni itti garaagarummaa maalii qabdu reedha. Warra nun jaallanne yoo jaallanne garuu garaagarummaa qabdu. Warra nu waamuu danda'a yoo waamne waan tokko hiikan qabu. Warri Kiristoosiin hin beekne gochuu danda'u. Warra nama waamuu hin qabne nama yaadatu hin qabne yaadachuutu nu jiraata. Yeroo tokko yaada nama tokko na ajaa'ibsiifadha. Guyyaa ayyaana namoota hiriyoota warra karaarra bulan karaarra namoota rakkatoo karaarraa funaanan wajjin oolan. Bartiin guutuu namoota keenyatti babal'atee ayyaanni kun Kiristoos biratti akka inni hiika qabaatu godha jedhee yaada gama kun. Nyaanni fi dhugaatiin ta'u sadarkaa isaa kan eeggate ta'utu irra jiraata. Hamma dandeenyu duwwaa nyaachuu. Namni torba naannoo kana waan si waameef mana torba seentee nyaata torba nyaachuun sirraan eegamu. Argitee yoo ta'e namni baay'een guyyaa ayyaanaa borumtaa isaan dhukkubsata. Mana yaalaa warafaa waliin ga'u. Maaliif humnaa ol nyaata jechuudha. Kanaaf wanti hundumtuu madaalli isaa kan eeggate haa ta'u. Ijoollee daa'immaniif eeggannaan addaa taasifamu. Nyaata hin barbaachifne daa'imman irraa fageessu. Nyaata sukkaarri itti baay'atu, dhugaatii sukkaarri itti baay'atu waan daa'imman miidhuu danda'u hundumaa daa'imman irraa fageessu. Qulqullinni mana keessaa eegamutu irra jiraata. Bakka nyaanni itti hojjetamu ittoo haa ta'u, buddeenaa haa ta'u, wanti hojjetamu hundumtuu qulqullina sadarkaa isaa eeggateen qophaa'utu irra jiraata. Hin ta'u taanaan har'a ayyaaneffachaa illee borummaa mana yaalaa jirra jechuudha. Sun akka hin taane walumaa galatti wanti nuyi goonu hundumtuu madaalli isaa kan eeggate kan madaalame ta'utu irra jira jedha. Ta'uu qaba. Yeroo baay'ee akka itti kaafte qulqullinni manaa ka'ee amma naannootti hin jiru. Ayyaanni akka ba'e magaalaa biyya keenya keessa maaliin bartaa waan ayyaanaaf qalame hundumaa gogaa isaa maal isaa bakkeetti waan gatamuufi fooliin garaagaraa magaalaa keessa sin adeemsisu. Mana keessaa jalqabee amma daandii irratti deemtutti faalama guddaatu dhufa. Egaa of eeggachuunis as keessatti murteessaadha. Egaa sagantaa keenya gara xumuraatti fiduudhaaf ayyaana kana kan inni ittiin ayyaaneffannu inni guddaan nyaataaf dhugaatii irra dabarsinee Kiristoosiin yaadachuu. Inni lammaffaan Kiristoosii yaadanna yeroo jennu hojii Kiristoos hojjete hojjechuudha. Hojiin Kiristoos hojii jaalalaati. Jaalala agarsiisuu. Inni sadaffaan jennu Kiristoos gara biyya lafaa kana cubbuu keenya hundumaa nu dhiisee nama Waaqayyoo yakkee jannata ala ba'e kana jannatatti deebisuuf araaraaf deebi'e. Guyyaan kun guyyaa araaraati. Guyyaatti Waaqayyo namaa wajjin araarame. Akkuma duraan kaafne Waaqayyo akka bifa fakkeenya isaatti nama uumee nama dhabe ofii isaatti nama fakkaate nama ta'e gara biyya lafaa dhufe. Isni kun araara guddaa agarsiisudha. Kanaaf guyyaa kana guyyaan itti araara agarsiisuun nurra jiraatudha. Guyyichatu guyyaa araaraati. Egaan hordoftootaaf daawwattoota sagantaa keenyaa qophii nuyi ayyaana gannaa sababeeffachuudhaan qopheessine kan guyyaa irraa kanumaan kan golobame ta'a. Ayyaanni ayyaana gaarii isinii haa ta'u. Manaaf iddoo garaagaraa teessanii kan nu hordofaa jirtan ulfaadhaa Waaqa isinii wajjiniin haa ta'u. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse Antaarraqaa Barraa fi obboleessa koo Eebbisaa Baay'isaati. Ogeessonni kaameeraa Naatanaal Bonjaa fi Fiqiruu Haayileeti. Nagaan nu turaa ayyaana gaarii. Galata guddaa fudhadhoo gooftaa sittiin baay'atu beeksitaan gaala. Galata guddaa.